Sumayyaan Sayidoodhaan miila kee fuutee hin dhufinii asiniyyuu hin ba'inii gondoriinii akka magaalaa Baardaarii miti. Magaalaa Baardaarii keessa akka barbaadde deemuu dandeessaa. Xiyyaaraan waan dhufteefiyyuu firiidha inni namni si gaafatu hin jiru. Aniyyuu haala rakkootiinii biyya kiyya galee baadiyyaa keessa jira. Baadiyyaan hedduu rakkoodhaa fattashaa jira. Kellaa irratti si qabu. Anummaan isheen as keessatti dhalattee guddatteeyyuu siqaayii meeqaan hin darbe waan ta'eef yoo lubbuu keetii fi ijoolleedhaa fi haadha manaa koo ayyuudhaaf hin jiraadha jettee lubbuu kee hin balleessinii deebi'ii hin dhufini gara koo hin barbaadu. Utuun si simachuu barbaadeeti achi Baardaar sana irratti si eegan ture. Dubbiin akka Baardaarii miti Gondorii hedduu ulfaataa baadiyyaa waan ta'eef gaxarii waan ta'eef iyyuu akkati akka amma keessa deemte Baardaar keessa deemte bashannantee nama wajjin walii galte miti. Inni firiidha abbaa barbaade dhufee abbaa barbaade dhiisuu danda'a. Akkuma Baardaar sana jettee Gondoritti achi gadi qajeelte jennaan lubbuu keetii dhabda. Ani lubbuu keetii waastennaa hin furadhu. Ani lubbuu keetii walii hin galu. Warroonni itti sixani itti maa ani keessaan qabu. Sayidoo waa ta'ee jennaan ani keessaan qabu. Ani dhimmatti hin qabu jettee mastaka qaattilaattee anummaan iyyuu karaan keessattuu karaan Gondor dhufanii bu'aa bahii baay'ee qaba. Kan ittiin dhuftu Ayisuusiidha. Ayisuusii ergi yaabbattee dhuftee immoo deebitee immoo mootoraan dhufta. Ani iyyuu siqaayii meeqaanii maatii kiyya bira ga'e waan ta'eef lubbuu kee hin balleessiniiti. Deemee tokkoffaa karaayyuu deemuu hin dandeessu. Lammaffaa immoo fittashaan kellaa irratti sin dabarsanii eessaa akka dhuftee maxxaaqiyaa eessaa akka qabdu hunda isaayyuu si fattashu waan ta'eef siyyuu hin dabarsanii. Kanaaf jennaan hin xaarinii hin dhufinii. Ani mana obboleettii kootii ture obboleettiin koo na geggeessite. Kanaaf hin darbe anayyuu nan dabarsan turanii. Ati immoo hin laffa'inii maaloo hin jooriniiti dhiisi deebi'ii jettee jirti Sayidoodhaan. Akkasumas immoo maatiin kiyyaa akkan amantii jijjiirradhuu fi kirsinnaayyuu ijoolleedha akkan fa'aa har'a kaasuuf turanii tsooma booda jettee isaatii 9 booda akkasii akka kirsinnaa kaatu yookaanis immoo akka ijoollee kootiif iyyuu kirsinnaa nama ta'uuf nama kirsinnaa kaasu akka amantii isaaniitti kirsinnaa namni ka'u ijoollee yoo kirsinnaa kaate namni guddaan yoo kirsinnaa ka'e natti fakkaatan beekwani. Namatu kaasanatti fakkaata. Wakiila wayii fudhatanii namni kaasanatti fakkaata. Bakka haadhaaf abbaatti bakka haatiif abbaan hin jirretti kirsinnaa sanatti guddisa. Biyya keenya yeroo tokko tokko akkas jedhu ijoollee kirsinnaa haadha kirsinnaa guddise minaa jedhu. Kanaaf akkasitti kirsinnaa ka'ii ofii keetiillee kirsinnaa ka'ii akkasumas immoo ijoollee keessa immoo kirsinnaa kaasii naan jedhanii maatiin kiyya na cinqaa maatiin kiyya na jeeqaa jiru. Achumarraan bakka xiqqoo naa qobsaayii soommanni hiikkachaa jira. Soommanna hiikkatu rakkoon qabu gara tokkotti deemina. Isinis immoo soomii keessan hiikaa anis immoo soomii kiyya hiikaa gara tokkotti deebinaa rakkoon qabu jedheetan sossobaa jira malee maaziriinii yeroo hundaayyuu molokseedha. Beetirkiristaanii oolti jettee bataskaana oolti jettee ananaaf hin jedhamu afaanichi. Achi oolti isheedha kan na cannaqu maatii guutummaadha. Keessattuu haadha kiyyaa jettee gaddisiisuu hin barbaadu. Maatii kiyya gaddisiisuu hin barbaadu. Keessattuu haadha kiyya immoo gaddisiisuu hin barbaadu. Hundaafuu Ramadaana booda waan isaan na godhan hin ilaallaa. Du'aa naa godhaa. Rabbiin naa kadhadhaayii jettee Sayidoo keessaniin immoo Sayidoo uummata koomentii libbi irsiisee kennanii leenca Sayidoonii achi Baardaar deeme Gondor deeme jedhaniisa harkasii cafan uummata koomentii ilaaltee onneen bitatanii uummata koomentii ilaaltee lubbuu kee hin balleessinii. Uummati koomentii waan si godhuun qabu. Koomentii kee jala deemee dubbisaan ture. Koomentii kee jala deemee ilaalaan ture waan ta'eef dhiisii isa namni harkasii dha'u isa namni harkasii rukutu dhiisii. Ati lubbuu kee qofa jiraadhu. Ayyuudhaan immoo ati amma kirooreksii dhuguun kee amma ga'ee jira. Amma kirooreksii dhuguun kee dhufee jira. Barakinaa kee dhuguun dhufee jira. Sayidoon si biraa deeme jettee seenaa ayyuudhumaaf iyyuu gadditii hamtuu ishee hin dubbanne badaa ishee hin dubbattu badaa ayyuudha. Gaafuma aartuu yeroo tokko tokko dubbatti malee har'a hin dubbanne. Deeffadhu jaarsa kee jetteeti kan isheen
maatiin ishee cannaqaa jiran dubbattee akkasumas Sa'idoodhaaf dubbattee jechuudha. Otuun achi jiraadheeyyuu otuun achi jiraadhee nan simadhaani jettee Sa'idoon akka waan inni iddoo tokkicha taa'uutu akka waan inni bakka tokkicha taa'u bishaanirra na barbaada. Ati yeroo hundumaa bishaanirra na barbaadda ani bashannanaaf hin deeme guyyaa tokko achoolee guyyaa lama achoolee hin deebi'a malee achirran taa'aa jettee anayyuu barkaleessa yaada kiyya keessa na dhufeetu ijoo wanta akkasii nan dubbadda inni irraanfadhe. Sa'idoon isumayyaan bakka tokko teessi bakka bashannanaa ama bishaanicharra dhattee bishaanicharra bashannantee deebitee mitiire. Bashannantee deebitee namni tokko gaafa bakka bashannanaa dhaqu achoolee achi bulamoo har'as boris bakka bashannanaa dhaqa. Sa'idoon maaluma ta'ee dhugaa rabbii bakka bashannanaa sana dhaqamoo achi taa'amoo dhaqee bashannanee deebi'a. Namni kamiiniyyuu bashannana gaafa dhaqu al tokkicha dhattee deebita malee torbanitti achitti deddeebita. Sa'idoon kun miskiinaa garaa nama nyaata dhugaa rabbii bishaan warra dhaqee barbaada yeroo hunda isallee ishee garrame na garrameette yeroo hundaa bishaan na barbaada ani bakka tokkichan taa'amoo jette. Kanaafuu jennaani hin dhufinii asiin hin ba'inii hin joorinii nan argattu siin jedheen jira waan ta'eef as keessa moo dhufuu hin dandeessu jette. Baadiyyaa keessa dhufuu hin dandeessu. Baadiyyaa keessa kushiinaadha mana qorqorroo jira kushiinaadha mana hojiiti mana bulaati bakka nan argattu asis mana jira achis mana jira manni iddoo adda addaa jira waan ta'eef nan argattu. Eessumayyuu na argachuu hin dandeessu manumayyuu beektee hin dhuftu. Bu'aa bahii baay'ee qaba gaxarii deemuuni achi lixxaa as lixxaa kanaafiyyuu siif hin danda'amu jettee. Dhuguma hin danda'amuu fi Sa'idoo keenya atuma jecha ishee dhageessee deebite hedduu tokko bareedaadha. Maaliif yoo jettee Sumayyaani amma Raamadaana baastee dhufuu ishee waan hin oolleedha. Amma mana bitattee Kamaal Finfinneedhaas argitanii jirtu waan ta'eef manas bitatte dhiirummaa isaas argisiiseera. Onnee qabaachuu isaas immoo Sumayyaatti argisiiseera. Utuu akka kiyyaatii dhufuu ishee hin ooludha joo baadiyyaa sana keessan jiraattu. Utuu dhuma bakka garaasaa kutatee deebi'ee bareeda. Ijoollee yoo kirsinnaa kaates haa kaatu. Lubbuu isaa dhabuurra ijoolleen kirsinnaa haa kaatu. Dhugaa rabbii haa kaatu ijoolleen kirsinnaa isheen illee haa taatu. Yeroo dhuftu musliimatti hin deebisa ijoollee isaallee hin deeffataa jechuudha. Kanaafuu jennaani maal godhure maal lubbuu isaa dhabamaa rejoo wallaa hin dhiisanii warri keessattuu gara Gondor sana gabbuun lubbuun isaan badabar. Kanaa mannaa ijoolleen kirsinnaa kaatuun jedhan akka yaada kiyyaatti ofii isaatii deebi'ee dhufu inuma argata booddee ijoollee isaas immoo inuma qajeelfata. Kanuma jedhan maqaa waan hin jedhuun qabu hundaafuu du'aa godhaaf rabbiin isaa milkeessu rabbiin isaa baasu utuu deebi'ee natti tola na dhugaa rabbii hin ulfaata baay'ee.